Video kana share godha kaawunsilii biraan gaa Raajii Biqilaa jedhama Gujee waldaa qorqorroo baqorqorroo ijaare achi keessatti shamarran januudhaan kaameraa dhoksaadhaan qabamee jechuudha. Sarratanyaa mana namaa ollaa sana kan hojjettu jechuudha. Waldaas naannoo sanatti bane jechuudha. Kanaafiyyuu viidiyoo kana share godhaatti kaawunsilii biraan gaa viidiyoo ilaaltan kun viidiyoo isaati waan ta'eef kan isin amma ilaaluuf kaatanii viidiyoo kana hin dabarsina. Dhugaa Waaqayyoo Waaqa isa jiraataa warra waldaa sharaa fi warra waldaa qorqorroo baqorqorroo godhetu waan hin taane dhaloota irratti geggeessaa jira. Viidiyoo kana ilaalan gadhumaatti qacamta'an jechuudha. Kaawunsilii biraan naagaa tarkaanfii irratti fudhatanii waldaa sun akka cufamtu. Bakkatti dhukkubsatootaaf kadhatanii fi bakkatti wangeela barsiisan malee bakkatti shamarran jana miti. Mana algaa seete biroo. dhugaa dubbachuuf dhugaa Waaqayyo nu waldaa keenya keessa taa'anii tajaajilaa fakkaatanii kan nama dogoggorsiisan irratti tarkaanfii akka nuu fudhatan siniin jechuun barbaada. Kaawunsiliin jaalala Waaqayyooti isin gaafannaa jechuudha. Waldaa sharaa basharaa qorqorroo baqorqorroo godhanii achi keessatti jaarsi waldaas isaanuma, paastariinis isaanuma, qabduun maallaqaas isaanuma. Mee ilaalaa maallaqa kan akkatti inni kadhate ilaalaa, kun akkaawuntii isaa ergee jechuudha. Akkaawuntis kan banu maqaa isaatiin maqaa waldaa fakkeessee jaarsolii waldaa qabduu maallaqaa daaqonaatiin koree waan hundumtuu odiitii dabalatee isaanuma jechuudha.
sana booda waldaa banatu achi keessatti hayin qabanii namni isaan qixaatu hin jiru laayisensii dhaqanii namarraa ergifatu sana booda tajaajila fakkeessanii as ba'u yoo dhuguma namichi kun laayisensii baafatee harkarraa qabaate taate kaawunsilii waldaa kiristaanaa akka irraa mulqitan sinin jechuu barbaan yookaan adabbii seerattiin bulmaataa waldaan kiristaanaa bultu sana adabbii kana fudhatee taa'uu qabaa jechuudha namni kun dogoggorsiistoodha waan ta'eef dhalawoota oola deemu jechuudha. Viidiyoon dhoksaan waraabame kun dawoo bu'e akkatti waraabamu dhabame jechuudha. Erga dawoo bu'anii maal akka godhanis hin beeknu maal akka ta'anis hin beeknu eessatti akka godhanis hin beeknu kanaaf ragaa qulqulluusaa liivii irratti wal arginaa jechuudha galgala sa'aatii 3. Kanaafiyyuu hundi keessan koottaa hirmaattuu liivii sanaa ta'a. Kana warra maqaa amantaa keenya xureessan irratti dammaquun dirqama keenya sinin jechuun barbaada. Kaameraan dhoksaa keenya bakka hundumaa itti fufa. Warra maqaa amantaa keenya balleessan baafne saaxiluun itti fufa jechuudha. Wamtuun dhufu dhugaaf morma keenya. Wantoonni dubartoonni dhiirarraa barbaadan maal fa'a? Warri dhiiraa garaa muradhaa. Warri dhiiraa jabeeffadhaa qabattoo keessa. Dubartiin ka barbaaddu malkii yookaan bifa nama saniitii miti. Nama tokkootii miti. Gabaabinna, dheerinna, furdinna, qabeenna, hiyyummaa isaatii miti. Ajab! Dogongoroonni dhiirotaa keessaa tokko nam gariin fuula isii, qaama isii, adeemsa isii laalee jaaladhe jechuu mala. Jiralle dubartiin kan jaalattu dhiira surree gadi buuftee bakka isaaf hin malle hidhattu miti. Dubartiin kan jaalattu dhiirsa yookaan dhiira kijibaan nama guutuu miti. Dubartiin kan jaalattu nama wayaa jijjiiratu miti. Dubartiin kan jaalattu nama mataa firiij godhee deemu isinitti hin fakkaatan. Waatu jira. Amanamaa ta'uudha. Nama amanamaa namaafis rabbiifis waa hundaafuu amanamaa ta'uu barbaadde. Nama bultii fi jaalatu barbaadde. Nama mana olii ijaaratu feeti. Nama obsuuf feeti. Faallaa waan sanii nama isaaf ta'u, nama mana isaa eegu, nama ala isaa eegu, nama jireenya san keessa jiraatu kan feenetu jira. Akka fedhii ofiiti kan ta'uu fedha. Ati digirii qabaannaan digirii san qabaachuu qaba kan jedhu. Ati diploomaa qabaannaan diploomaa qabaachuu kan qaba kan jedhu. Ati amaariffa dubbannaa amaariffa dubbachuu qaba kan jedhu. Ati beekumsa wayii qabaannaan konkolaachisuu dandeenya taanaan akka kan kee konkolaachuu. No. Tilmaama kan keetiin tilmaame. Intala takkatu iddoo baalabaata duri quraana keessatti illee kaasanne Allahu alam dhiira wayii jaalatte dhiira dhiirummaa isaatiin jaalatte dhiira haala isaatiin jaalatte dhiira amala isaatiin jaalatte dhiira hojii isaatiin jaalatte dhiira sochii isaatiin jaalatte dubartiin mala dhabdu jedhu miree Oromoo yeroo kana mala dhoofte abba namni kun irree qaba namni kun jabeenya qaba namni kun amanamaadha namni kun amaanaa yoo kennite illee jedhu dhaga'ee jira nama kana nuuf qacari jettee abbaan nama kana hiyyeessa kana argu hin fedhu namoota dhiyeessu fitti yeroo kana mala ittiin qabattuun dhabdeeti sisteematti baafte itti namoonni tokko ajaa'iba san dubbii isinii fixee gaafa kaan khayrii tanarratti wal jajjabeessa warra tura keessa ta'u intalti sun boodarra maal taate namsa amanantummaa isaa jabeenya isaa waa hunda isaa irraa laalteeti akka abbaan isii qacaru taasifte. Erga sanii maaltu uumame abbaan kun qormaatu jalqabe mallaqa jalatti ka'a waan kana geessi jedhaan waan kana hojjedhu jedhaan ni godha waggaa hedduu bira bubbule waa hundaa qormaata dabale waan silaa irraa hafte suuqii yoo ergani buna birrii 5 biti yoo jedhan birrii saantiba 99 yoo jedhe saantiba 5 keessaa deebtu san
kiisa fakkaata maastika fa bitadhe jedha no inni kanan godhu fuudhee sanillee tun haqa teessanii jedha dakki qabe laala tun teessanii haqa teessanii qofa waan jedhu haqaan fixe gaafa kana arge abbaan jennaan abbaa jetteen waa sinii muu jetteen jedheen namni hiyyummaa isaatiin alatti amantummaa isaarraa jaalattee jetteen jaaladhe jetteen maarree namni khayri diinii isaa hoo jaalattee jetteen jaaladhe jetteen maarree namnummaa isin kanaa oliin namaa kennitan eenyu na kennitanii qabeenya taata isinuun qabdanii namarraa qabeenyan feetanii imaana barbaadan innuu ni qaba wanni kana caalaa namni dhufu eessaa jira gurbama kana duuna kennitanii yoo jetteen abbaanis ajaa'ibee ati ijji ati waa argiteen ija ajaa'ibaati gurba amma booda qabeenya illee keeti akka feete godhi hojjadhu intalatii illee sii kenne jedheen abbaan fuudhee qabeenya walii fi intala ofii waliin dabarsee kenneef aniifis sin adda namni konkolaataa takka qabu sadarkaan isaa gawii qaba namni mana wayii qabu sadarkaa isaa gawii qaba of bokkosee namni biyyoota jiru bakka jiru kana uf dhaada nama Afrikaa irra jirutti ka biyya faranji jiru uf dhaada ka qabeenya qabu ammoo ka qabeenya hin qabne irra uf dhaada hiyyummaa keessaa si baasi jedha ka hiyyummaa nama baasu rabbi ka nama duroomsu rabbi ka nama hiyyoomsu rabbi waggaa dhibban jiraattu khayrii hojjedhu jiraadhu ilaaf ilaameedhaan jiraadhu namoonni tokko tokko ni jiran dubartoonni tokko tokko haasaarraa yeroo biraatti isinii deebi'a bultiin akkamitti diigama bultiin akkamitti adda ba'a bultii akkamitti ta'uu danda'a jireenyi akkamitti waliin ijaarama namni fooqii ol ba'u xiqqaa garaa jalaarra ejjatee tanatti ol ba'ee tanarraalee tana ba'ee tanarraalee tana ol ba'a gubbatti ol ba'a yeroo tokkoon fiiganii ol ba'uun yookaan uttaalanii yookaan bararanii ba'uun hin danda'amu kana hojjechiisuun dirqama taati waa'ee shamarranii guyyaa biraatti hin deebi'a dubartoonni dhiirotaaf sheer godha mataa qulfii godhuu hin taane mataa banaa godhanii jiraachuun hedduu barbaachisaa waan ta'eef kanaaf sheer koppilinkii wajjin gochuudhaan komentii keessa irratti barreessaa galatoomaa isin jedha warra bii jedhee barreesse hunda fooloo naa godha